Maqaan koo Adaanuu Dinquun jedhama. Anan jiraadhu waradaa Siraaraatti Askoo. Anan jireenya kiyyaa tan du'een olittan jiru gadittan jiraachaa jira. Ijoollee abbaan qabneen qabadhee taa'eera. Ijoolleen koo umurii nama barataa kutaa 8 nama waggaa 16 fixee 17ffaa qabatu bara 2011 tan dhalate an waggaa 5 fixee 6ffaa qabatu maskaramii 16 tan waggaa 13 fixee 14ffaa qabatuun qabadheera. Umurii kiyya lammii kiyya keessa tanan bahee daa'ummaadhanii nama waggaa 36 jedhee tan dhaloota kiyyaayyuu kana jedhee wanta wassanuun qabu. Abbaan ijoollee koo akkasuma araasii waggaa tokko ture. Mucaan koo 2011 tan dhalate 2012 reeffaa Haacaaluu Hundeessaa gaggeessuu uffata gaddaa uffatee lammiin Oromoo akkuma dhiigni hiddii wal qabattee laga ceetu sammi dhiigni wal qabattee laga ceetiidhaan hidda rifaatutiin uffata gaddaa uffatee bahee meedarratti hafetti hunduu akka beeku ollaa kootii gaddee karaarraa kaafadhee awwaale malee kana sanii hiyyeessa isaa guddifna hiyyeessa isaa barsiifna odoon jenneen 2012 awwaaleera. Duuti isaa Haacaaluun du'ee gaafa Haacaaluu gaggeessuu dhaqee harrukutame ji'a Haacaaluutitti Haacaaluun sanee baddalame inni immoo naasee bultii 20 biyyoo qammasuudhaan hunduu yaadannoo qaba. Saartifikeetti isaa fudhadheen dirijjiitti namaatirra zooreen hundaa qabiyyee kana san hin jennee caarran koo akka ganama gubattetti haati ba'aan dadhabduu dhafan dacheen irra deeminaan jettu wannumtuun diimaa gurraachatti irra dhaabbata bona dhoqqeedha ganna akkasumatti akkuma qilleessi waa hunda raasuttan raafamee jira malee saartifikeetti isaa tan jira malee waa tokko wantan arge tokko hin qabu. Haalli akkasumattuu akkuma jireenya biyya lafaatitti yaa'u qaasiraa hojjedhee tan anan duraan isaa bulchaa jirus ananii dayeetoo ergadhes akka araasii odoon boqodheen ciisinii odoon guyyaa tokko yaadannoo buna qabbanaan dhuginan isaan guddifadhee ilmoon akkasumattuu damoosa malee mana namaa galeetillee tanan isaan guddifadhee majammaraa koo ammas immoo wanti hin jiru akka ollaan kun gargaarutti hoo harkaanatti hidhatan gargaarsa gooftatirraan gargaarsa namaatirraan daabboo bitee fi yoon harka keessaa qabaadhe immoo fi kiyyaa olchetan malee gargaarsa biraa kan hin qabne kophaa koo guddifadhu hunduu na beeka. Abbaan manaa koo duraan hojii hanaatsii hin danda'a gimbanyaa hin danda'a amma liishuutitti hojjeteetoo tafooqii lafaa baasee asa rakkabu waan ta'u jireenya jireenyaan shumburaan afaanitti na gubatte oduun taane namaaf wanan beela baasee biddee furdaa dachaasee kennee bira darbe waan ta'eef kana wannumtuun duukaa wanti biyyi lafaa jaalatte haa ta'u amiin jedhee fudhadha waan ta'eef kanaanan jiraachaa ture dura. Amma waggaa ja'an kana jaarikaa baadhee oduman hordofii keessa galuu bakkee qaasiraatittis rukuttaa harma kootiitiin nan qaba. Dubartiidha jettee yaamamtii dhiirra akkuma dhiira jedhee yaamamu nama wallollee harmaa taa'u keessa irratti harmi koo na rukutame harma tokko nan guddise. Inni immoo dhiibbaan irraan ga'ee harma koo keessan baalaan jaarikaa baadhuutti dhiiga na yaasuu isaatiif ollaa kiyyatu immoo saantibii shiilingiidha sumuunidha walitti darbee akkuma na gargaarutti du'aan gargaaran jedhanii mana yaalaa nageessanii amma kana manatti ol deebi'ee jira. Ishuma majammaraa kiyyaatitu bishaan jaarikaadha fuudhee ijoolleetti xinnittiidhaaf daabboo bitaa jira malee wanti amma raacii qabu tokko hin jiru. Mudannoo inni araasii ji'a 8 fi kiraayii manaa tan ji'a 5 irratti gatee bahuu isaatiif yaadannoo sammuu keessa jiru daa'ima koo gateen ture yaa'u bakkee sanii ba'aniitti akkuma simbiraatitti sanitti tanan qayyaradhee jiraadhu kiraayii manaayi mana tokko keessaa oonatti kaf jette mana tokko baheen tokko seenaa akkuma allaatti mana namaa seenee raawwadheen ishiin immoo biyya alaa waggaa 28 hojjettee dhuftee dhala guddifachuu ishiititti nan yaadadha ati harma kee goggogaatti kennita ani hin qabu kiraayii aannaniiti jettee ishiin dhuftee na dubbisnaanan kunumtuu kan maali yaadannoo akkamitti akkas ta'a baastiin illee bitaa fi akkamitti waqqafamti daa'ima ishii burufaa guddifattee ani harma kiyya goggogaan itti kennaa jedheetan xirraagii barbaadu 50 kiiloon 100 kiiloon birrii 50 ture ana kaayee oomishuun ollaa keenya jira isatti ana sarakkabee waan ta'e godhaa fi ijoollee kiyyaafis ishiisafis jedhee fudhadheen caakkaa bahee akkuma jiranutti hunduuyyuu qoraan gurgureetuma jiraata qoraan gurgureetuma ijoollee ofii bulchaa balaa harmi koona dhukkubeenan lafa kaayee raawwadheen yoon naqee too qoraanicha san coree kana deebu lafa godheen ture yaada wajjiniin yaada sammuu wajjiniin odoon of tanattanu araasii ji'a 8 lafa godhee bootaa mucaa kootii wallaaluudhaan yaadannoo bara 2011 nan qaba. Muka jala kaayetuman baarzaafii kuteen itti kenne haa taphatu jedhe baarzaafii kutee itti kennee tanan haa taphatan jedhee sareenis hin jirti sareedhaan wal cinaa godheen isa xaraguu sii deeme gizeen achi coree kana deebu bakkan godhee wallaalee yaadannoo wajjiniin hunda biyyaa ba'a ana bichaatti maaltu bahe han jedhu tokko odoon dudubbachaa daggala keessa deemuun mucattii irraa fadhe ergattis naa jedhe yoon barbaadu yaamunoo waatu iyyuu nama naa mirmatu dhabee sa'aatii
sa'aatii 2 fi walakkaatti nan gateen sa'aatii 8 walakkaatti argachuudhaan yaadannoo bara 2011 nan qaba. Afaaniin hin dubbatu, ani afaaniin hin dubbadhu. Achi ciisaa ollee ollaan na argee dhala koo guddifachuu seenaa kana nan qaba. Bineensa harkaa akkamitti fuudhame tan jedhamu namaaf yaaddoodha. Araasiin ji'a 8 bineensa harkaa akkamitti bahee har'a yaamtee ergatte nama naan jedhan ani nama qormaataa lafa na kaa'e malee dhala kootis dhuguma argadhee tan gaafa ammaa qafaa duwwaa argu hallayyaarraa konkolaatee yaa'a bishaan bowwii keessatti riibni fudhatee amma guyyaa guutuu iyyaa oolee dhiigni isaa gadattaree achi fudhadhee galu kana waan ayyaamee uwwaadhee waan harma koo qabatee ergadhu natti fakkaanne akkuma abbaatittan biyyootti darba natti fakkaate fatanaa kana keessan darbee jira. Muudannoon lammaffaa na muudatee wanta sammuu kiyya keessa qarrafameetoo hafu yaadannoo seenaa ijoollee kiyyaafillee haati keenya kana dabarsitee guddifte akka jedhanitti ijoollee kiyya irratti illee tanan dubbadhu bakka abbaa manaa bira hin jiraanne qeerrasaan taphattaa namni naan jedhellee hin jira. Majammaraa koo araasii ji'a 6tiin an qeerrasi natti seen sababni qeerrasi natti seeneen kiraayii manaa kaffalachuu hin dandeenye waan ta'eef eegumsa mana namaatiinis nan gala xabbaqa amma abbaan manaa galutti sababa saniinan kophaa koo fudhadhee galeen birata keessanii kallalaa humaayyuun qabu mastaawutiin hin galle hoo mastaawutiin galee abbaa qabeenyatti gala waan ta'eef bolokeettii qadaadaa qabu keessatti galeen zaw jedhee waggaa inni seenu bakka bultii dhabdeetti sii miti maali qormaata maaliiti kun eessa dhaqxa garam dhaqxa anan bubeeffadhu kurraasidha hambooliin hin babal'anne kanatti waggaa inni dhufuun akka qeerrasa ta'e biyyatti sargeen beeka gizeen biyya jiru waan ta'eef si maal gochaa dhufte bakka bultii dhabde akka anaa bakka bultii dhabde buudi jedheetu man oduman itti gumgumu halkan lama akka ani feerroo bakkee qaasiraa hojjadhee fudhadhee galee aduurreedha se'ee darbadhetti natti dallalee guyyaa lammaffaa natti deebi'uu isaatiin yaadannoo kana sammuu kiyya keessatti nan qaba amma ona qeerrasa ta'uusaa ollaan kiyyaayyuu ba'irraa maal godhi jettaani isan tuqnee nan tuqnee isa ta'uu beeknan deebi'eetis hin darbanne gaafa kurraasittiin dhumtee labooba san arguu dhabu satas jedhanii hundi isaaniitu lama ta'anii an taphachaa bulan mucaa koo biraa ba'an yoo kaatanii bakkee ciisisa kootii ga'anii amma na harkaa fuudhaniin jedha isa bishaan qorraa barsiise wannan itti fuudhuun qabu aannan itti kennuun qabu fan bishaan qorraa barsiise mucaan koo boo'ufan malee akka araasii waan boochu ta'e narratti zallala jedheen karoora baasa malee namni lubbuu qabu namni nafsee qabu kamitti sodaa dhiisa oduma sodaadheen galgala wajjin hin bullee ganama narraa yaa'an. Isa badee galee seenaan isaa ganaadha. Namaaf gaafii haa ta'u akka jedhametti baktaraadha akkanatti naggaadeen horii eegsisaa dhaqiitoo achii daabboo bitatanii halkan ba'anii jedhanii mucaan waggaa 13 halkan mishiitii keessa sa'aatii 6tti deema daa'imti irriiba kaatu dunququu keessa kaasaniitu daa'imti irriibaa kaatee binaan namarraa fudhattuun jirtu haala jiruu kiyyaatiin immoo mucaan waggaa 13 halkan ka'ee baktaraa dhaqee gizee dhaabbatee galu oduma dhaabbatu santu naqaxaraa kanan naqaxaraa jedhee odoo dhaabbatu sa'aatiin itti deeme sa'aatiin itti deeme sanitti immoo maal jedheen harka duwwaa gala isa sanii odoo daabboon bitin maal laan jette haati koo tapha ooltee galtee naan jettii miti tan jedhu guyyaa dirasii birrii 200 hojjetee 200 san taaskii keessatti jalaa fudhannaan karaarra na jala goree na jala badee goddanyaa inni wajjin hin bahe hoon naqee gaafadhu nuyi sa'aatii kana galle inni bakka dhaqeen beeku naan jedhaniin halkan dirasii barbaadaa bulee ollaan kun afaana barbaadaa bulee guyyaa lammaffaa naa galee maali jennee yoo teechifnee gaafannu uleedha noo rukute uleen homaa bu'aan buusu yaadanan ibsa ijoollee koo gara lamaan na xaqqa'u jedhee gaafii hoon gaafadhu ati akkasittuu na eegda ishii xinnittiin daabboo na eegdu anan argadhe taaskii keessatti naalaa fudhatanii maal jedhee sitti mul'adha jedheetan ofii kooti karaarraa amma naara dabarfadhutti karaarraa goddanyaa kiyya wajjin dallaa namaa jala bulee naan jedhee nama si bulchullee qabdu mana namaan kadhattu ennaan mana namaa dhaqneen beeknu si biraa layyaamnee jedhee dallaa jala buluu isaatiif ollaan koo annafaana barbaade ragaa naa ba'a. Waggaa ja'aan booddee mana Taaddasaa Birruutti barsiisaa jira ijoollee koo. Sulultaa dhufee Ashaa Meedatii dhufee bakka hundaa'uu basmaraa dhufeeti hambaasiin bara 2010 anan achitti galmeeche. Natti ulfaatte tan immoo abbaa isaanii biyyootti darbinaan sanyii isaanii achi baasee olii gadi mana tokko bahee yoo tokko natti ulfaatte tokkotti qayyaraa ture. Amma natti ulfaatte akkuma natti ulfaattetti inni majammaraan kiyyaa barana 11 tureeyyuu haala jiruu kiyyaatiin bariyyumaan baras jirchaa jedhanii waggaa gooddanyaan isaa taratii godhatu galee nafaana cobaa bulee mucaa. Akkasumayyuu tan ishii xinnitti dugdatti baadhee baddee galte jedhu lammii kiyya lammiin beetaa saba wajjin hin dhaladhe namni lammii malee bahu gargaarsa dhabee har'a meedarratti hafe kana odoon ta'in seenan namaa hin haara. Gaafii annatti ta'ee sammuu kiyya keessatti hirriba dhabee bulu mana barumsaatii na jala ari'amuu isaatitti
seenaa guddaan qaba. Wanni inni ta'ee ari'ame dhibee yaadannoo hin qabne, dhibee namni nama hin gaafanne, dhibee fayyitee namaan jedhanii nama hin gaafanne anna qabdee jirtu. Akka gaggabdoo makiinaan jedhu abiddan jedhu bakkuma sammuun kiyya na dhiphatetti na kuffisti waan ta'eef qabata sanii sammuun isaa qabame ishii suni daabboo argattu malee hin bultu jedhee bishaan jaarikaadhaan bulchee waraabee too daabboo bitee fi bula waan ta'eef barataa kutaa 8 har'a ol deebi'ee mana taa'uu isaatiif baay'ee natti dhaga'ama. Rakkina koo nama itti takaafaladhu hin qabu. Amma lubbuun na keessa jirtutti isumaa wajjiniin mana keessatti karoora jireenyaa haala jireenyaa guyyaan har'aa boruu miti jedhee hordoffii galuu ijoollee koo karoora gaariidhaan dadhabaa karaarraa hoo ba'aa baatee deeme irraa fuudha gazzaban gaafatina ishiin duuba rakkatte akkanaan hin jenne heebba waaqayyoo eegna malee karooruma kanaan hin jira. Barataan kutaa 8 manatti ol deebi'ee mana taa'uu isaatiif ollaa kootiin na beeka. Oolmaa bultii 40 qaba mucaan keenan jedhani. Ashaaree shunkurtii haftaamii laaxee mucaa koo guddisee har'a barumsa malee manatti hafuudhaan lammiin hin baranne mirga isaan gaafatu akkuma jedhisan seenaa Taaddasaa Birruu odoo inni barumsa xumuriin abbaan isaarraa baddalame jedhanii naan jedhaniitti galanii ijoolleen koo haasa'u odoo barumsa xumuriin abbaan isaa oggaa meeqatirraa baddalame jedhanii oggaa 7 moo isa kuwaasii taphatu abbaan isaa oggaa 7tti jedhanii ilaa quxurii 7 uffataa jedheet mucaan koo TV namaa keessatti warra kuwaasii taphatullee ilaalee nama sammuun qabamee jiru. Anis seeran mucaa kanaatti sinaara'ee seeran kiyya sinaara'a nan baradha jedhee immoo inni sun immoo sammuusaa gallakkisee har'a umurii isaa malee faabrikaa galeetan isaan xixinnaa san barsiisa jedhee hilliina isaatiin maashinarra galuu isaatiif hanan halkan taa'aa bulu maalan dhagaa jedhee tayyaaddoo kana keessa galeetan eenyu tayyaada koo hiikkadhatanan jedhee inni achi maashinarra dhaabbachaa bula ani immoo maalan dhagaan taa'ee bula inni kun furmaatni biyya lafaa garamitti hiikkatatan jedhamu tokkoon kana qabadhee jira malee kiyya qormaanni koo isa kanan jedhe. Ani haadha biddeena harkattan guddadhe haadha koon argine diimtuu taatee gurraattii taatee hin argine obboleettii haadhaan argine an abbaan argine abbaa koo tokkichan arge waan ta'eef gaddi isaa immoo gaafa natti dhufu mataan na bu'aafatee guddisas kennuu ka'eetan isaa fudhachuu dhufnaan nama fudhatee dheesse kadhadhee tananii karra beeta kiristaanii fuuldura taa'een guddifadha mucaa koo jedheen nama guddisa kennuu ka'ee deebi'ee gaabbi waan ta'eef har'attan boqodha isuma amma barumsa keessaa na jalaa deebi'ee jedhu kana seenan itti dabarse yoo ta'u dura nan guddisamaa jettee amma maa gaabbite jedhanii nama uleedhaan illee na ari'anii akkasumattan guddifadhe seenaa haadhaa ka haadha nagarre waan ta'eef dhukkubbii haadhaa silan qabuufan ijoollee tiyya wajjin akkasitti cirrisa malee odoon haadha harkaa guyyaa tokko harkaa beela bahee guyyaa tokko harkaa dhabsuu bahee jiraadhe akkaataatti haati nama boqochiiftu nam beekaa ture ofii kiyyaaf hin boqonne ijoolleen koo akkas hin ta'ini dachee maal jedhanii timanii irran deemamu hin jedhamu kaffaltiin haadhaa immoo amma eenyumattuu madaalamu maal jedhee akkan ibsu hin beeku malee ijoollee kiyyaaf seenaa guddaan qaban sagaleenuu jiraachuun nas hin gargaariin sagaleenuu naa jiraachuuf qoricha odoon jedhu ani haadha koon argine waan ta'eef ijoollee koo baay'een akka hindaaqqoo sanitti amma qabeenyaa fi itti uwwisti gaattuu uwwisti boota hanqataa jetti laboophaashiitiin sassaabdee akka caacuutii sanitti akka guddifattuttan tokkoffaa akka jaalala harree tan jedhamu jaalalli kuni harreen hoggaa ergisee ba'aarraa buusan kara ilmoo shiikkaatti akka jedhamu sanan ijoollee tiyya dooma fakkaafadhaan ala guddisa sin kennu mana namaatis galchee toon jiraachisu jedhee wajjin hin nyaadhee wajjin hin mataa buusuu kiyya tamalaalaashii mana namaa gizeen hojjedhu yoo isaan biddeen kutanii naa kennan quufeen jedha malee nan nyaadha jedhee garaatti fudhadheen galu yaanni nan ibsu kun ka naa kennaa fudhadhee tan galaa jechuu sodaadheen quufee gizeen jedhu san ijoolleedhaaf sammuu si dhiphate fudhadhuu galinaan jedhan natti fakkaata isaan immoo erga quufte jedhaniituma maaddii na jala deebisu ani nama garaattis nyaatee harkattis nyaate baadheen galle akkasitti seenaa mucaa kootii dabarsee waan ta'eef kanan qaba biddeen tokkicha immoo gaafa wilii keessa oolchine tokkicha fudhattee galtanaan jedhan tokkicha san bultii 4 ittiin bulcha isa majammaraa kiyyaa jechaadha zalalaadhanan hiraata isaa misaasaa qursiisaa biddeen takkittiin hixii 4 qabatti waan ta'eef nama akkasitti ani shumburaa dubbee cinaadhaa kaawwadhee ishii immoo biddeen takkittii san akkasitti karoora kanaan guddisee dhala majammaraa koo jechaadha. Haadholiidhaaf wannan dhaamu yaa hunduu qusulii mataa ofii han danda'e hinuma jira ani immoo of jaalatullee hin jira tan immoo of hin jaalanillee hin jira sammuu koon buusu mataa koon buusu qajjiimni koo hin hir'atini kunumtuu kan maali jedhee han dabarsee guddisa kennullee hin jira namni ana laaltan namni karoora boruu laaltan namni obsa qabu caakkattis gattanii argattanii in ergattu awuree wajjiniinis bultanii bariisaa lammii namaa argitanii yaada hin takaaffaltu tambeela immoo barii boruu har'a biddeen nama dachaafatee galu an ofii in dachaafata jedheen
abdii qaba. Inni dhala ofii ciniinee guddise immoo akkasuma kaffaltii wareegama aadaa keenya tan dhufe lafeen cabee dhiigni lola'ee akkuma jedhame san waagaa koonan kaffala. Waa'ee haadha ilmoo kiyyarraa bu'aa argachuun qaban jedha. Bu'aa argadhee jira nama mataa kiyyaan qabata inni bu'aan ani wajjiniin mataa buuse naa deebiseef mana barumsaatti ari'amuusaa jecha seenaa kana silan taa'ee akkanattas si guddise mucaa koo silan jedhee haara ibseef edaa akkasitti na guddifte jedhee yaada daree taa'ee baratee ijoollee isaa wajjin barumsa yaada isaa takaffalatee goddanyaa isaa wajjin hin baheen galle kun hilliinan ani duraan teechisee gorsisan sammuu isaatitti qarrafateef sila ta'eef yaada takaffalattu namni garaa qabdan namni ji'a 9-7 baattan dhala ofiititti hin qoosinaadha. Haala abdiin kutinaa haadholii keenyaaf abbootii keenyaaf lammiin Oromoo akkasumaayyuu ciniinnatteet akka adurreetitti guddiftii malee guddisa kennitee tokko dhalchee tokko dhalee namni biraa ergataaf odoon taane aadaa keenyarra jira. Garaan kutatinaadha akkuma anaatitti seenan koo hin haaraa jedhee akkuma abdii qabu hanundaatu hin haaraa jedheen abdii dabarsaa jira jecha. Yaa Rabbi yaa Gooftaa waadii baatikkatu ayyoo kooti harmee kooti umrii shinaalaadhu umrii shinaalaadhu. Waldaa gaafan dhaqee narraa fuudhi galmeedhaan ijoollee abbaan qabne situ fuudha jedhanii situ galmee korsiisa jedhanii narraa fuudhi galmeessi akkan jedhee harka gooftatiitti kennetti innis abdii qaba. Guyyaan har'a malee boruu miti hin darba guyyaan kun ifatu fuuldura keenya jira. Ani koo injiineriidha jedhee tananii yaada kenne daree mana barumsaatitti gaafa jedhu inni xinnichi injiineriidha jettee maa dubbatte ani doktoriidha jedheen dubbadhee jedhee maaliif dubbatte jennaani haati keenya ganamaa galgala dhukkubsatti yoo naxaa yaallamte jedhee tananii jedhee inni taanee jiru jechaadha. Kana karoora kana baasee maaliif kana dubbatte zaloo kiyya jennaan saniin baastee akka simbiraatitti achi baatee achi seentee nu guddifte waan ta'e diizanuma baasee si ijaaree ati boqochuu qabda. Ammasitti garuu karoora waaqayyoon eeganaan jedhe waan ta'eef abdiin qaba. Harkan kaanee kaasa gooftaa waan ta'eef waa'uma karaa maanja fi qaadittillee waa'uma karaa barumsa isaatittillee deebiidhaan inni abdii qaba isarratti gate waan ta'eef mucaa kootis ta'e anas ta'e nama harka waaqayyoo keessa deebi'ee jiru waan ta'eef kanumarraanan abdii kutadhee jilbiifadhee kophaa koo cobaa jira waan ta'eef abbaatu daabboo fuudhee gala. Kana sanii abdii hojii gahaan qaba ijoolleen koo rakkattu odoon hin jenne abdii kanaan qaba malee konkumaayyuu wanta nani itti baasee kanaana fooyyessa mucaa koo jedhu tokko hin jiru jechaadha. Yaa Rabbi yaa Gooftaa waadii baatikkatu ayyoo kooti harmee kooti umrii shinaalaadhu umrii shinaalaadhu. Isinillee bakka jirtanitti bakkuma hundatti akkuma qilleessi nagaa bubbifamee bitaa mirgaan garasiin garanaan rakkataa argamee rakkataan argamee hiyyeettiin akka haadha hiyyeessaa akka haanaatillee bakka biraatitti seenan biraatillee nama biraatiifillee babal'ina ta'ee amma duuba naannee fuuldura naanna'utti seenan nama hundaatu yaa haara'u abdiin qaba galatoomaa na yaadachuu keessanii baay'een lafa waaqaa gaditti lafaa olitti bakkee ijoolleen kiyya jirtu akkamitti jirti jettanii na gaafachuu keessanii baay'ee hunda keessanuu galatooma isiniin jedha oolmaa gaarii isiniif haa ta'u. Yaa Rabbi yaa Gooftaa waadii baatikkatu ayyoo kooti harmee kooti umrii shinaalaadhu umrii shinaalaadhu. Mama. Ayo. Tete. Harme. Ako. Mama. Harme. Ayo. Haati maatii hortee biyya tokko taati. Haadha maatii biyyaa biyya haadha maatii. Haadha maatii. Sagantaa raadiyoo haadha maatii. Sanbata duraa yeroo hundumaa waaree booda sa'aatii 10:00 hanga 12:00. Hiyoobii miidiyaa foorooliin qophaa'ee karaa AMN FM 96.3 isin bira gaha. Haadha maatii. Haadha maatii. Haadha maatii.